jechuudha gaabi makana mee shayxaanni sun as bahee namatti mul'atu akkam godha waadaa kiyya san guutuun immoo dirqamaa jedhee عالم سنقافته بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرت وأبليني فبلتي وانت يا بجرات تنجتة إيجا خبجمتو تفجالتمتو تهردفتو تهيا ميشا كان حاجة هيكو ميشا باية قدادا ما شاء الله قتل لنا كسما قدادا akkanumatti osoo hiikullee baay'ee natti tole anuma baay'ee natti tole maashaallah akka isiniin jedha buleeyyan wanti isiniin jechuu barbaade seenaa gabaabduu takka isinitti muda akka isin gammachiiftu abdii qaba seenaan tun illee maal jetti isinitti fakkaate nama wahiititu ilma dhabe ilma kana rabbiin kadhatee argatuu dadhabe bakka hunda deeme hin beeytanii miree ummanni keenya duran bakka baay'ee deeman bakka qabrii deeman lagarra deeman imman guddoo bira deeman bakka baay'ee deddeemanii maaliif walitti harkaana qabte muuda deemanii anaajinaan faa deemanii osuma rabbiin kadhanna jedhan wali harkaan naqamaa turte bakka silaa deemu mara deemee argachuu dadhabe jechuudha ilma jechuun waan guddaadha asuma warra ilma dhabe hundaayyuu rabbi ilma haa kennuu fi isin harkaan turinii isiniin jedha eega kana bakka abdii muratee eega jedhe doktoroota hunda bira fidee jaartiisaa jechuudha kalaas isin ilma argachuu hin dandeettanii jedhanii inni asuma deebi'ee kadhaa rabbii ofiitirraa abdii hin muranne maal jedhan rabbii isaa kadhate beeytanii yaa rabbii hiyya yooniin ati jechuudha ilma dhiiraa naa kennite shayxaana gaabii uffisa jedhe rabbiillee mokkortii fi hin kenneef eega kenneefi nama taatee bakka sanitti ittiin fidu shayxaanuma kana bakka inni jiru dhabe bakka inni jiru dhabee jennaan aalima bira dhaqe bada aalimticha nana'u aniin kun yeroo dheeraa ilma malee ture doktora hunda bira dhaqee nama waa beeku waa kadhatu mara bira dhaqee ilma argachuu dadhabe kinootuu amma ilma argadhee jira eega ilma argadhee waadaa seene san guutuun kiyya dirqama mee gaabima kana eenyu uyyisa jedheen gaafate aalima kana jechuudha gaabima kana mee shayxaanni sun as bahee namatti mul'atu akkam godha waadaa kiyya san guutuun immoo dirqamaa jedhee aalima san gaafate aalimtichi illee maal jedhan ardaa ummata itti araarsan dhaqi jaarsa achi keessaa na haa qalan kunumtuu kamaali jedheetiin araara didu isuma shayxaana isa uyyisii jedhan nama araara didu innu shayxaana isa uyyisii jedheenii jedhan inni illee deemee namoota akkasiisan jechuudha namoota amma namni araara didu baay'eedha mire itti uyyise atu shayxaana uffadhu waadaan kiyya kanumaa simarrattiin baqqaani waadaa kiyya guuttadha jedhee uffise jedhan maaliif isiniin jedhe beeytanii buleeyyan kiyya namoonni tokko jechuudha maaliif shayxaanummaa ofii kanaayyuu hima waan jedhudha jechuudha amma walitti bu'uun dhugoma hima jira ilma namaa kanarratti nuhii miti nuhii imaana xixiqqoo qabu kanaa miti sahaabonni wal lolat turan jechuudha garuu immoo namni jechuudha baqa eega araara dide osoo inuu cal'isee dhoyfatee maal qaba hin dide jedhee gabadhee keessa deemee afarsuun shayxaanummaa ofii san himuu jechuu barbaadeeti waan tokko jechuudha buleeyyan kiyya warroonni as jala jirtan kun xiqqaatee guddatee itti gaafatamummaa walii qabna maaliif isiniin jedhe amma sabskraayibii mee haasaa ustaada kenna ustaada raayyaa rabbiin umurii isaanii keessa barakaa haa kaayu akkasumallee jechuudha ustaada ibsaa hasan baqa warroonni nuti jechuun isnu maatii taatan kun jechuun sabskraayibii isaanii godhanii isaan jalatti argaman kun itti gaafatamummaa eenyutu qabannutu qabaa jedhan xiqqaadhu guddadhu akkuma sadarkaa walirra jirruun jechuudha warroota maatii kiyya taatan amma jechuudha hooni waan hamaa isinii gadhiise yoo waan hamaa isin hammeennuma takka fudhattanii ittiin badii haada laydanii yookaan wanni sun miidhaa wahiitti isin geessite itti gaafatamtuun eenyunni ana jechuudha rabbiin nas nama akkasii isin hin taasisini warra hammeenna walirraa dhaalullee rabbiin hin taasisin akkasumallee kheyrii takka asirratti dubbadhee jechuun buleeyyan kiyya kheyrii san isin narraa fudhattanii yoo namnu maal lama sadii itti fayyadame anaafis kheyriidha buleeyyan kiyya maaliif xiqqaattus itti gaafatamummaa kiyya bahee jechuu barbaadeti rabbiin laa yukallifu allahu nafsan illaa wus'ahaa jedha lubbuu takka haga dandeettii isiitiin ala isii hin miidhu isii hin cinqu jechuudha anamma waan danda'een godhaami dandeettii kiyya walitti itti gaafatamummaan qabu silaan nama jabaa tahee
silaan nama beekumsa jabaa qabu taate warroota maatii iyya kana jalatti argame gaafa tokko meeshaa yoo gadhiise gaafa tokko immoo khayrii takka takka diqqaattullee khayriin diqqaattee hin qabdu akkuma hamtuun diqqaattee hin qabne khayriinis abadan diqqeenna hin qabdu jechuudha. Silaan akkas guyyaa takka waan khayrii takka isinitti hime guyyaa takka hadiisa takka isinitti hime balliguu anni walau kaana aayaa balliguu anni walau aayaa jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Osoma kitaabni illee nu bira jiru osoma qur'aanni illee nu bira jiru marree ofillee irra teennee taa'aa jirra jechuudha. Maaliif osoo guyyaa takkatti jechuudha. Gaaf tokko meeshaa godhadhee gaaf tokko dhikrii godhadhee gaafa tokko immoo bakka waan tokko ta'e anaafis khayri anaafis maaliif namni khayrii dubbatu wallahi innu ka khayriiti jechuudha. Namni khayrii dubbatu khayrii ma hojjeta inshaallah. Maaliif akkasitti bari maal jedhane salaanni tun salaata rabbii wanni jedhuuf jechu salaanni tuni hamturraa nama dhorgiti. Adaduma salaataniin hamtuun namaa hin obboleeyyan kiyyaa irra caalan keessa warra beeku jechuudha. Yeroo harka dhiqannu udu'a kanarratti jechuudha. Yeroo harka dhiqannu maasiyaan irraa dhiite jechuudha harkaan qaban wanni afaan keessa lulluuqataniif wanni afaanii afaan dubbate tafunyanii ta ijallee ta ijji argite jechuudha. Ta gurrallee wanni yeroo udu'a godhatan ta gurras wanni gurra dhagaye ta lukallee akkasuma jechuudha. Ka bakka luyitti bakka deemtee dhayxe kana waan ta'eef osoo khayrii gugurdoo tana walii raamsine maashaa Allah. Maaliif ra shayxaanni nutti hin dhiisu ka abadan yoo waan duniyaa kana taate amma hundi keennan dammaydhaaban wallahi dammayna osoo waan tokko bakka waan duniyaa kana dhufee asirratti haasa'e yaa maashaa Allah yookaan waan bakka injiraa mira biree obboleeyyan ittiin fataa jennu ka qalbiin teenara hargattu wayii taate hundi keennan ashaatan itti deemna ta'a kiraatan ammoo isitu jajjabaa jannata santu bareedadha gandadha santu bareeda shayxaan illee nu sakaala jechuu kanaaf warra shayxaana ajajamu rabbi nun taasisin warra jechuudha obboleeyyan kiyya irra caalaa wanti inni har'a isinitti dhufeef haga obboleettiin teessan jechuu akka nama wallaala tokkootitti waaqa nama isin mufachiise dhiifama godha uma takka ammiitanii bar waan khayriin teessan bar obboleeyyan kiyya malee kayyuu darara jirra amma guyyaa kamsaatii fi guyyaa wiixata irratti dalagaan ilma namaa kun torbaan keessatti guyyaa lama ol gala. Guyyaa lamaan ol galu kana obboleeyyan torbee keessatti wiixata irraa haga kamsa irraa haga wiixataatitti maleekan gara arshii oliin baati jedha. Gaafa kana jechuu ta namoota wal lola qabanii meeta isaanii san suuta laalla isaan waliin mufii qabanii suuta laallaf jedhanii maleekan ittiin hafti jedhan oliin hin baatu. Maaliif dalagaa ta'e tana maleekanuu ittiin dararama jirti waan taate nuti wal lollee walillee hin balleessinu walii dhiifnee humaa waan walillee fayyannee hin fageessinu kana waan ta'eef afwalillahi ani rabbii jecha dhiise waan ibaluun namni tokko isin miidhe rabbii jecha dhiise yoo miidhamtanis rabbi yoo miitanis rabbii jecha naa dhiisi jechuun dirqama amma seenaa tana wahiif isinitti hime jechuudha. Wahiif isinitti hime maaliif shayxaana ta'uu hin qabnu akkasii walumaa galatti jechuudha. Namaanis wal dhabee miti alhamdulillahi rabbil alamin na akkasii tana nasiyaa isin bira kaadhe nam takkallee nam lamallee nam sadiillee nam afurillee nam shanillee dhaga'ee itti fayyadame ana tanumatu guyyaa qiyaamaa ragaa naabaa guyyaan qiyaamaa immoo guyyaa akka har'a afaan keenya laafise kanaa miti obboleeyyan kiyya dhaabbiin ooyidaa maashar qofti waggaa 50 jedhan nuti waggaa 50 miti waggama 50 jiraataan jiru. Waggama 100 kan jiraannan jiraan obboleeyyan osoo waggama 100 sanuu jiraanne gaafa san ka of dhabnee namni daa'imummaatti deebine kana jechuu kana waan ta'eef fayyadannee inshaallah waan gaggaarii haa hojjennu waan gaggaarii haa dubbannu siniin jedha hagana haasayaaf hin dhufne viidiyoo kiyoo isinitti tole laayik sheer godhaa yaada keessanillee naa kenna anaaf isinillee warra jechuudha obboleeyyan kiyya khayrii dubbatee khayrii hojjetee khayrii irratti wal jabeessee wal gargaaru rabbi nu haa taasisu viidiyoon irraaf qabadhe kanuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. obboleeyyan kiyya viidiyoon immoo dheerate viidiyoo babbareeda harkaa isinii qaba kan kartoonii fuulduratti agarsiises guutuu isaa gatii isaa waliin akkasuma wasiiniiwwan babbareedduu tana shoortii irratti illee gadhiiseera. Silaa baay'eetti dabaluu barbaade iyyuu garuu viidiyoo isinitti dheeressuu hin barbaanne viidiyoo biraati irratti isinii fida inshaallah biiznillaahi ilkariin gatii isii wajjin jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya har'aaf warroonni hagammaan afaana turtan galatooma ulfaadhaa isiniin jedha horaa dhiibana baarakallaahu fiikum. yaa rabbi nama viidiyoon tun bira geette aamiin jedhee obboleessa isaatiif dabarsa.